Oppidiyoo maashina ajjechaa Oromoo. Oromiyaan jaarraa 19ffaa biyya mootii Habashaan gargaarsa impeeriyaalistoota Awurooppaan qabamte. Teeknooloojii beekumsa meeshaa abidda tufuu fi ogeessota loloota Awurooppaatu humna Afrikaa misooman waliin caallee fi lakkoofsan caalaa guddaa ta'e tokko aangessee isa kaan akka mo'atu tolche. Idaa impeeriyaalistootatu garaagarummaa uume jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa booda kolonooti biraan yoo bilisooman Oromiyaa fi olloonni ishee muummicha ministeeraa Biriitaaniyaa Winston Churchill akka nugusa isaan koloneeffatee baqa irra ture jalatti hafan godhe. Akkuma koloneeffataa isaanii halluun gurraacha ta'uunii fi tajaajila impeeriyaalistoota dhiyeessaa jiranii godhaniif hundi ni callisani. Callisuun kun bulee hundaa gatii baasisuuf adeema. Bulchaa alagaa mana jala turuun surri niqamee fi eenyummaan haalamanii bara fakmishoon jiru kan diina of hangessaa ta'ee fi eegumsi nageenya cimaa ta'e keessatti of ijaaruun salphaa hin turre. Hedduun yaalanii hin milkoofne. Haa ta'u malee tibbi warraaqsa addunyaa jaatamoota isaanii birmate. Ofii ijaarsa irratti yaadoti haaraa fi carraan adda addaa balali'anii dhufan. Yoo mallee ammayyuu karaa gara sirna dimokiraatawaa gadaa durii isaanitti baasu hin argatiniyyuu malee fakmishoo alagaa hin beekamne irratti of ijaaruu danda'anii turan. Kan nama gaddisiisu Faarmullis Ofaala Oppidiyoo jedhamu gidduu lixuu isaati. Oromoonni kan milkaa'an yoo walabummaa akeeka gadaa irratti of ijaaran qofa. Dimokiraatawaa kan hin taane wiirtummaa dimokiraatawaan tibbana warraaqsaa uummata bara iyyaatii kana tokkoomsuu fi bilisoomsuu hin danda'u. Oromoon xurree adda addummaa qabaniif tolu kolomsiisa sirna of hangessaa ofittoo jara abbaa gonfoo irra ni aanu jedhamee abdatama. Qabsoon bilisummaa Oromoo baasa haaraa fi sinsinni miti. Mirgoota qabeenya ulfina ilmoo namaa bilisummaa qajeeltuu waliigalatti abbaa biyyummaa koloneessan dhabsise keessaa madde. Oromiyaa irra fedhaa kan qabuu fi kanneen diina isaanii waliin sadan qabsoo Oromoon walabummaaf tolchan hin jaalatan. Oromoon fedhaa fi seexaa isaanii qofaaf abbawaa ta'u malee abaluu guddaa haa ta'u xinnaan jaalatee fi jibbeef ta'uu hin qabu. Heda malbeekaa tokko malee jalqaba akka durii isaanii deebi'anii sabummaan jiraachuu qabu. Kana jechuun kan keenya waan jedhan irra darbanii mirga nama biraa tuquu hin qaban jechuudha. Addunyaan kaasaa isaanii akka qayyabatutti jabaatanii hojjechuun lola diina waliin godhan gaditti ilaalamuun qabu. Kanaaf dhaabi isaanii amanamummaa qabaachuutu irra jira. Xurreen abbummaa fi bal'inni to'annoo tajaajilaa fi dimokiraatawaa ta'utu irra jira. Mirgi namoota kennachuu fi kennatamuu, mirga of ibsuu, olaantummaa seeraa kabajuun, dhugaaf dubbachuu fi iftoominni akka dhaabatti shaakalamuu Oromiyaa walabaa egereef eeggitii ta'uu qaba. Dhaaba dimokiraatawaa ijaaruu malee maqaa abbaa tokkootaa afarsuun akeeka qabsichaa ta'uu hin qabu. Waggoota 50 darbaniif qabsaa'anuu xiyyeeffannoo sabgidduu ga'aa waan dhabaniif mirga ilmoo namaa isaanii mirga sabummaa ofii ofiin murteeffachuu ammayyuu hin arganne. Qabsichi hanga walabummaatti akka itti fufuu mamiin qabu. Uummanni dagaagan akkasii fi oomishaawwan qabeenya namaa fi uumamaa guddaa qabu misooma irratti bobba'uun hafee qabsoo akka sabaatti baraaramuun qabamee jira. Oromoon qarooma durdurii kan danuu seenaan kan taruun sirna malbulchaa duubatti hafaaf gaaga'amaa ta'anii jiru. Sirni malbulchaa hawaasumaa fi diinagdee isaanii dhahamuu danda'a. Qaroomni Oromoo qarooma beekamaniin qixaan guddatee waggoota 150 darbee nafxanyaan isaan qabate humna teeknooloojii baay'ee fuulduratti deemen gargaaramuyyuu duubatti hafaa waan ta'eef hin misoomin hafani. Gaaficha ta'a kan isaan bilisa ba'anii qarooma isaanii bakka dhaabbate haaromfatan. Ammaaf rakkinni isaanii Oppidiyoo kan meeshaa alagaa ta'e diina dullacha seenaan jiru Oromoo fakkaachuun gaararraawee qabsoo Oromoo hankaaksuu fi dhaalmaa isaanii mancaasaa jira. Oromoon aadaa dimokiraatawaa isaanii yoo haarome akeeki isaa bu'urri bara qaari'uu kan danda'udha. Oromoon waggoota baay'eef waa'ee ajjechaa seera alaa Oromiyaa keessatti Oppidiyoon akka bakka bu'aa kanneen Oromiyaa qabatanitti gaggeessaa ture himaa ba'e. Kun amma maddeen alaan ragaa ba'amaa jira. Maqaa Addawaayii irraa PPT jijjiiruun hammeenya caalaa Oppidiyoo keessaa lollookse. Qubsaa lagaa babal'isuun impaayera Itiyoophiyaa jabeessuu fi Oromoo ajjeesuu fi buqqisuu caalaattuu gara jabinaan itti fufe. Kurnan 9 darban keessatti dhaaboti ajjechaa 2 fedha alagaaf jedhanii ijaaramanii turan. Kanneenis baandaa faashistii Xaaliyaanii fi Oppidiyoo Abutiti. Oppidiyoon dheessa isa uumerraa hafee ergamsa isaa caalatti ciminaan itti fufaa jira.
bara gonfoo abbaa takkeen nama ajjeesan jiraatanuu caasan hooggansasaa taliila'ee hin beekamu ture. Dargii booda mootummooti hundi gocha yakkaa isaaniif maxxansa bulee yookiin biluupiriinti dargiitti kan dhimma ba'an fakkaatu. Hundi shanii mataa finnaa ka'ee hanga tokkee bulchaa isee bucuutti hoogganamu diriirfatanii jiru. Hunda keessatti moototi mootummaa fi murnaasni nageenyaa hamminaan beekaman qooda guddaa keessaa qabu. Amma shaneen ajjeesaa PP Oromiyaa keessaa koree nageenyaa fi miseensota isaa maqaan beekamu. Yoo mallee tokkoon isaanii keessa caasan bulchaa qajeeltuu maqaaf jira ta'eyyuu akkuma mootummaa abbaa irree hunda seeran bulmaati hin jiru. Bara qabamsa Oromiyaa kana hunda namoota hin hidhannee fi nagaa kumoota seera alaa akka dhuman beekamaadha. Erga bulchii Oromiyaa amma jiru dhufee kaasee golee Oromiyaa hunda keessatti ajjechan seeran alaa fafeessuu qaama ciruu fi qabeenya balleessuun PP jalatti fi eegumsa PP jala utuu jiru qusannoo tokko malee gaggeeffamaa akka ture Oromoon himaa ba'e. Oromoon seenan biyyasaa mirga namummaa aadaa dimokiraasii fi duudhaasaa irraa diina jabinaan faccisuun beekamu malee mirga namatti darbuun miti. Sabboononni fi hooggantoonni Oromoo mana hidhaa keessaa walga'iirraa mana kiraa irraa fi kan kana fakkaatan fuudhamanii ajjeefamaa ba'an. Ofittummaa fi dharraa impaayeraa moo'uuf qabaniif murni PP Oromoo alageeffachuun hanga fixiisa qacceetti geessanii jira. Diloormaa Oromoo kan aangoo impaayeratti danqaraa ta'uutti fudhate gadi cabsuuf PP'n karoorfatee jira. PP keessatti ilaalcha addunyaa fi sammuu qo'aan eegaleen alagaa ta'an Oromummaa caalaa madaalutu mul'ata. Kanaaf Oromoo lafa irraa haqaa hangameessa kamiinuu Oromootti hin edamu. Hololli diinota Oromoon PP'n akka gola Oromoo ta'ee fi olaantummaa Oromoof hojjetaa akka jirutu himame. Inni fixa qacceessaa saba Oromoo irratti raawwataa utuu jiru sabboononni Oromoo isa baqatanii biyya ollaa akka Somaaliyaa faa kan jiran Oromoo ta'uu isaaniif ajjeefamaa fi gidiraa argaa jiru. PP'n Oromoo otoo hin ta'in hamajaajii Oromoo akka ta'e beekamuu qaba. PP'n Oromoo qofaan otoo hin ta'in finciltuu Amaaraa faannoonis wal lolaa jira. Faannoo fi PP'n masaraa Minilik naaf ta'aaf malee Oromiyaa irratti garaagarummaa akeekaa hin qabani. Qabeen afoo Opiidiyoo boojuu Oromoo ta'anii fi kan afaan Oromoo dubbatan irraa funaanamanii Abuutiin Tigraay keessatti ijaaraman. Abii ifaan guddisa jara kanaati. Biyya Oromoo qabachuuf Abuut kanneen booda guddifatee fi jara kana Oromiyaa luuxee galuuf of duukaa buusee fide. Ajjeechaa hidhaa guraarsi fi saamichi bara Abuut yookiin Addawaayii ta'ee harka caalaa Opiidiyoo kanatu bakka alagaa bu'ee Oromoo irratti raawwate. Erga Abuut taayitaa irraa dheessee Oromoo of fakkeessuun haa ga'u jedhanii sana haquun gola bilxiginnaa yookiin PP ofiin jedhani. Kun bulcha impaayeraa maqaanillee Oromoo irraa qulqulleessuuf tolfame. Isaan dura sabboonummaan Oromoo saba guddaa xinneessuudha holola jedhu ofaa turan. Silaas Oromummaan akeeka dimokiraasii gadaa fudhachuu kaayyoo walqixxummaa bilisummaa fi qajeeltutti amanuu malee qaccee Oromoo qabaachuu qofa miti. Oromoo amaarissuun waggoota 400 oliif yaalamee hanga tokko kaabatti malee hin danda'amne. Caasaa PP'n gaggeessu kan kolonummaa waggoota 100 ol kan turedha. Kanaaf mootummichis PP'nis irra dibaa malee Oromummaa hin qabani. Kan PP'n Oromoodha jedhee amanuu fi Oromoodha ittiin jedhee araaraaf bira dhaquu daallicha yookiin ayyaalalattuudha. Gaaffiin Oromoo akka galuuf barbaachisa. Gaaffiin Oromoo dimokiraatawaa waan ta'eef sirna of aangessaa akka PP waliin yoo PP'n dharraa sirna nafxanyaa Habashaa koloneeffataa deebisee dhaabuu dhiise malee walitti araaramuu hin danda'u. Yeroo ammaa bakka bu'aan Oromoo Aboo Waboodha. Kan bakka Oromoo bu'ee waa'ee walabummaa nagaanis qawweenis dhoofsisuu danda'u isa. Si'anaa impaayerichi Dr. Koloneel Abiyyiin hoogganamaa jira. Gulootii mormituu sabootaa fi sabaawota adda addaa keessaa ba'an isa bakka bu'uuf ofumaa dhama'u malee hawaan jiru. Bulchooti impaayeraa hundi isas ta'u kan isa duraa seeran kennatamanii hin beekani. Aangoon isaanii seera keessaa otoo hin ta'in qawwee keessaa burqa. Lolli amma itti jiranis kanuma agarsiisa. Har'a kan wal fixaa jiran masaraa Oromiyaa keessaa qaban battala nafxanyaa kan ture dhuunfachuufi. Seeran finna federaalaa taatuyyuu shaakalaan jalqabaa kaatee sirna tokkeessoti. Abiy Amaaraaf mootii waaqni ergee fi dhaalaa appoo impaayeriyaalaa kan hawaasaanii guutuufi. Garuu kun isaanii galuu dhiisuunsaa jara kaaniif eebba. Abiy akkuma kanneen isa duraa gaaffii Oromoo deebisuuf fedha hin qabu. Kan inni barbaadu qawwee irkisanii afaan kaa'aa tokko tokko argatachuun ummata isaanii gabbaarummaa turanitti akka deebisani. Sirna nafxanyaaf Oromiyaan gulummaa handhuuraa Itoophiyaa malee biyya walabummaan gadi dhiifamuu miti. Kolonummaa erga haqamee duuba haala jiru keessatti horeen nafxanyaa seera Oromiyaan akka ittiin bulan ittiin mul'atu.
naannan biyya Oromoo tokko kan isaan akka sanyii olaanootti itti fufanii jiraatan kutamee kennamuu fedha. Oromoo fi Oromiyaaf Oromoo irra seenaa adda ta'e qabu. Abiyyi ribsamni bilisummaa Oromoof qabu isaanii adda miti. Labsa mootummaa Itoophiyaan yookiin tooftan handhuura biyya Oromoo keessatti finnaa Amaaraa of danda'ee ijaaruu barbaadu. Kanaaf waamicha isaa haasaa nagaa kan jedhamu Oromoo qabsoo isaanii irraa yeroo fi malbeekanii mucuceessuuf malee dhuguma gaaffii Oromoo deebisuuf miti. Gaaffiin Oromoo hagana ol toltu akka Abiyyi otoo hin ta'in kanneen of kennanii rakkina saboota sabaawotaa fi uummattoota godinichaa furuuf kutataniini. Abiyyi waan akeekkate qaba. Impaayera Minilik deebisee ijaaruu kanumtuu irra hin bittiksine. Akeekuun kolonummaa haaraasaa sududaan deebisanii qabaachuu, fixa qaccee gaggeessuu fi ofitti baqsuudha. Impaayerri inni gaggeessu akkuma waggoota 100 duraa ammayyuu misooman duubatti hafaadha. Uummattooti inni deebisee qabachuu soquu kan fagaatanii deeman isa dura dhaabbachuu fi filmaata hedduun qabani. Hanga mirga isaanii ilmaan namaa mirga hiree ofii murteeffachuu argatanitti gadi dhiisanii. Filmaanni Oromoon qabu PP akka Oromootti fudhatanii garboomanii hafuu yookaan lolicha hanga dhumaatti geessanii walaboomuudha. Manguddoo Oromoo haadhotii siiqqee fi abbootiin gadaa dursanii hariiroo Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu ejjennoo isaan qulqulleessuu qabu. Yoo Oromiyaaf walabummaa Oromoof bilisummaan ni ta'aaf jedhan woboo ABO waliin dhaabbachuudha. Woboo ABO'n Itoophiyaa waliin haasaa nagaa qabaachuun bakka qaamni sadaffaan jirutti bakka hin baabsinetti haal duree malee jedhee beeksifatee jira. Kanaaf isaan haasaa nagaa Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduutti qooda hin qaban jechuudha. PP fi Oolan obbolaadha kan jedhu sammuu diinaa keessa baasutu irra jira. Isaan walii diina guddaadha. Uggaatii PPtti dhaqaatii ajjechaa seera alaa Oromiyaa keessatti gaggeessitu dhaabi. Humna kee Oromiyaa keessaa baasi jedhaani. Yoo balleessan Oolaa bira jiraates uggaan quba itti qabuun qeequun waan isaan irraa eegamuudha. Kan goone ayyaallattoota qofa. Namni tokko fedha uummata ofii waan ilaallatu hin baabsine ta'uu hin danda'u. Gama PP yookiin gama Oromoo dhaabbachuun dirqiidha. Pirezidaantiin PP Itoophistii kakate. Kana guyyaa muudamasaa uummataaf dhugoomsee garuu qooqa tokko waa'ee gaaffii Oromoo hin kaafne. Itoophiyaa surraasee duriitti fiduuf ifatti irbuu seene. Akka erga Oromiyaa qabatte as surra qabeetti taate hin beeku. Oromiyaa kan qabate humnoota nafxanyaa mootii Shawaan hoogganamu ture. Mootii sun goota isaa kan inni ittiin of akeekuu fedhu. Amma si'eetotaa fi PP gidduu waraanni gaggeeffamaa jira. Kan mo'ate yeroo hedduu kan duunes kan jirrus nuyi nagaan deema jedhee labsa. Hidhannoo yoo hiikkates humnuma sanaaf gala. Oromoon mo'amnaan gabbaarummaatti deebi'a. Meeshaan hiikkatanis nyaaphaaf gala. Kanaaf Oromoof hiikkachuun akka haala araaramuuf barbaachisutti fudhatamuu hin danda'u. Waan hidhataniif qabu. Hanga wanti sun argamutti fi baachuu danda'anitti qawwee isaanii lafa hin kaa'ani. Oppiidiyoon maashinni ajjechaa Oromoo fi oofansaa koree nageenya bilisummaa irraa isaan dhaabuu hin danda'an. Fedha qabsootii walitti dhufanii sirna haaraa ijaaruu fi akka qawween isaanii itti gurmaa'u irratti ni mari'atu. Sirni haaraan sirna walqixxootaa fi bilisootaa ta'a. Kililii Amaaraa kan jedhamu keessa jaarroleef gita bittuu Amaaraan sabooti cunqurfamanii fi hacuucaman jiru. Kanneen akka Agawuu, Qimaantii fi Oromoo bilisummaa isaanii argachuuf qabsootti jiru. Oromoo hanqinni jaarmaa ni mul'ata. Sana guutuu irratti kan hojjetan gootota Oromoo ta'u. Sana malee dhaadannoon injifannoon uummata Oromoof jedhu soba ta'a. Maashina ajjechaa dura dhaabbachuunis abjuu ta'uu danda'a. Oromiyaan haa jiraattu. Ulfinaa fi suuraan gootota kufaniif, walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif, nagaa fi araarri ayyaana aabbolii fi aayyooliif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa Bitootessa bara 2024.